namni samiidhe sun miidhamaadha hin miidhe we don't know Allahatu beeka kaani immoo gana waan adda ba'u waan addan baane keessatti ka adda bahe immoo kan argaa jirru obboleessi keenya miidhamee jira miidhama isaa sana baraaruu yeroo qabnu keessatti bu'aa feesbuukii fi tiiktookii irratti foolowersii guddifatuudha gadi baatanii warri hafarsitan guutuun keessan Allah subhanahu wa ta'ala dandeettii hunda qabu Allahan humni isaa humna hundaa injifataa taate sun zayitii isinirraa ba'u sana ispaarmii isin jechuu jira baruma takka dhoksaan qabu wannummaan dhossanii hundiru jaartiin guddoo madduu jedhe ispaarmiin isinirraa ba'u zayitiin uumamaa ka rabbiin haa zaritti isin jijjiiramu isin kenne sun zariin ta'in ekspaardeet isinirraa haa ta'u lama rabbi isin milkeessanii walfaana yookaan immoo amma tattamatti rabbi irraa isin haa deebisu إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ربين فكيسني أنا توبة ننجر سني قال إيروتية الله شودون ننجرت كناف نمني كان دلك ده زيتين ربي سيكنا كثيرا في دبرتي زيتين زريت أصل كسارة هباء منثورة إكسباردي كتكا كيميكال راكشيني دان كومباوندين تكرران أرقم نهاتو أفان كون يوكا سنقلو سنقلو كومباوندين تكسرم أرقمت زيتين كيسان كيميكال راكشينين جيسين زيتين اسن الرابو اكسبارديت مهاتو فكاتين جيجيراتين وان برا وانجرو تكتي سنين والله بالله مالي جنن نمك آمن إساء قبته جماشن لمته 4% ألك أمانة بتام كبار نجار نما سرركا كانت تميد أمي رت نمني جمّتشو لابسته قد ربين جرينا كان كيسة تهالبس namni ol baatee sooshaal miidiyaa irratti zayitii ammattee suuraa kaatee zayitii ammattee qabattee viidiyoo waraabdee kanaanii qoosaa turte kanaanii jabeenya kan kee agarsiifataa turte jabaan gurbaa jabaa san gadi qabe jireenya kan kee gad haa qabu jabaan gurbaa jabaa kan osoo inni gammadu osoo inni kolfu osoo inni seeqatu fuula isaa ifaa san dukkanatti jijjiiree irraa gubee eenyummaa isaan wallaalchise kun eenyummaa kan keelle gubbanatti nu haa wallaalchisu eenyummaa kan kee rabbi gubbanatti nu haa wallaalchisu rabbiin fuula isaa bareedaa san fuula isaa tibbaayaa kurfaayaa san kan namni hundi hamilu san jalaa jijjiiree eenyummaa isaa dhoorgate sun rabbiin eenyummaa fuula abdii rabbiin dhoorgate fuula kan keessa dhoorgatu hunda dhabu beeki waan kenne waan ta'e fuula kan keetti dukkana isatti uffise sanaa uffisu dukkana isatti uffise san dachaa sitti haa uffisu waan biraa waan jedhu takkatti hin qabu sii galee waan jedhu takkatti waan biraan qabu ebalu hin jenneen namni kanatti gammadde immoo namni gammaduu qofaa miti sooshaal miidiyaa gubbatti baatee ibsatte immoo sooshaalizimiin kan kee gaddaan haa guutamu dhibba takka galcha dhaftun dhibba galcha cufuu deema lulluuqqiin nagahee jira dafa dhibba takka galcha lulluuqqiin gahee jira dhaftun koppiliin godhaa ustaaz Ahmad waan dubbatte yoo qabaatte itti muddaa amma hin lulluuqadhaan asumatti salaatee ganaa daabboo xiyyeef soqata deema. Gaani wanni nuti isinin jennu wannan isinitti dhaam gurra qabaadhaa hundi keessanu sagantaan gargaarsa yookaanis immoo birrii walitti kan nuti funaannu waaree iftaara booda ishaa akka sanaannee walitti deebina mana abbaa tokkotti wal arguu dandeenya mana sirriitti namni wal ga'utti wal arguu dandeenya namni namummaan isin keessa jiraate namni fayyummaa rabbi isinii kenne nuti amma Eurooppiitti arguu ta'e amma Eurooppiitti arginaa jechuudha. Kana nageessanitti hundi keessan yoo Eurooppiitti erguu ta'e abdii amma Eurooppii erguutti bira dhaabbanna isinii galee hanga sadarkaa sanaatti bira dhaabbannee akkamsiifna kana gurra qabaadhaa warri jibbitan illee dhaggeeffadhaa kan kanaafuu rabbiin hunda keenya itti nu milkeessu amaanaawwan nuti isiniin jennu itti qophaa'aa sagantaa gargaarsaa booda itti hintineennu waliin itti deebinu sa'aatiif xaaraarra jirra rabbiin abdii aafiyaasaa guututti illee rabbi isaa deebisu. Rabbiin gammachuu nu haa dhageessisu warra gammadillee rabbiin haqilii jalaatti deebisu yommuu rabbi hin deebifnete jalallee waan kana dhangeenaa agarsiisu jechuudha. Kana isin jenna assalaamu alaykum warahmatullah. Azaniin biraa ba'ee jira faxaruu foolsenar. Temiraan faxaruu deemtaa mi rabbi sidii isaam. Temiraan faxaruu deemaa jirtan yaa rabbi. Temiraan dhabe kun waan ijoollee bishaan qofaan faxaraara yaa rabbi jijjiiri jireenya tana. Dachii tana yaa rabbi akkas naa godhi akka uummata kanaa goote. Maaskoo dafii dubbadhu osoo ati hin dubbanne mannaa cufuu natti hin tolle haftunu.
أنا مو دبدو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. ga kami نقارا ميتي جرتو awo kuno dachi keenya keessa beektaa timirri hin jiru bishaaniin faxarraa ofirraa kuno amma salaatuuf إسيني فرقنا كاتميرا تميرا دبا تميرا كاجايباتي meeti eentu nu ergaa gammaa kuno ramadaana finne bara boo digdamaaf deemna agar guyyaa takka timiran furreen beenu barnu hin dhabne ناتي سيني أرقاكا barakallah fike habibi waggaa baay'ee ittiin furre boo waggaa 25 ittiin furre dhis تولي كاجايباتي سيني أرقنا سميتي كاميرا يوندن akka kana boo akkasi walumaa galatti inshaallahu ta'ala nuti akka walii galatti hammeenya nama gahetti hin gammannu keessattuu immoo waan obboleessa keenya irra gahetti an wallaahi wabillaahi watalla ramadaana rabbiitiin olaane waa nyaachuu fi dhuguu hin danda'u sun namaaf ofirraa faxara malee suhuurii illee lafaa kaa malee wallaahi wabillaahi watakka halka yoo gachiise na bararraasa takkaa jireenya kee keessatti hin bararraaqu waan fokkata jireenya kee keessatti yeroo jalqabaatiif irraa boodaatu na mudate jechuudha kanatti namni gammadu immoo sadanuu hin qabu nama namummaallee hin qabne nama sabummaallee safuullee hin qabne nama amantiillee hin qabne nama sadanuu rabbi isa dhooggate jechuudha namni kanatti gammadu yoo jiraate akkana minaasir maal akkasi sirriidha baay'ee nama ajaa'ibsiisa beektaa namootuma kamiin keessa illee hin jira waan sidhibu musliimaaf kiristaanan qabu namoonni rabbiin sammuu isaan dhorkatee musliimaa walaa kiristaanaa kana kanan qabu yaada fokkataa isaan irraa argaa jirra namoota akkasii kana tuu deebi'anii of to'atanii jechuun baay'ee isaa namatti dhaga'ama akka isaan itti yaadanis nama dhiba beektaa kanaaf deebi'aa of laalaa utuu anarra ga'e akkamii gochi kun utuu qaamni kun utuu qaama koo ta'e amantaa barbaadillee hordofii waan barbaadillee ta'e wanti kuni utuu anaatii qaamni kun utuu ana ta'e akkamii jedhee yaadutu barbaachisaadha. Qaama keessa sana himee qaamuma keessan godhaati himee ilaalaan jedha. Kan dhugaa rabbiiti amma namni tokko amantaa musliimaa keessaa ba'ee yoonni kiristaanummaa galee wanta akkasiisa mudatellee sawaa musliimummaa keessaa ba'ee fi an sirriidha jedhee fudhachuu hin danda'u. Wanta harki namaa irratti raawwate tokko sirriidha jedhee fudhadhu. Akkasumas immoo ijoollee musliimaa keessaas kan kana gammaddan kiristaanota keessaas kanneen kana gammaddan mee waaquma san ofirratti ilaalaa kan musliimaas rabbumaan ofirratti ilaalaa hime goma waaqessitan san asabaati mee ilaalaa wanti kun sirriidhaan isiniin jedha kanaaf oromummaa walitti qabnaa sabummaa walitti qabnaa namummaa walitti qabnaa kanaaf hundi keessanuu akka rabbiin isa fayyisuu du'aa godhaan isiniin jedha. Ustaz iftar deemtan immoo sentu shorbaadhaan gowwoomse yaa kii yaada akkasii kanatti nama guddaa miti obboleessa shorbaadhaan gowwoomsee jette akkas miti obboleessa yaada isaati malee tuunni shorbaadhaan gowwoomfamee dhufa ta'ee atilleen gowwoomfamtee numa dhufta. Innis garuma akka keetii qabaa dhiiruma akka keetiiti. Utoo akkas ta'e atillee naftu jedheetan yaada akkasii waa'in dhufiisa isaa keessa dhisi mahallii qabaa bakka itti dubbatamu qabaa sana yeroo inni fayye booda waan barbaadda jedhe. Hamma garuu wanta inni keessa jiru sana utoo argitee kanan jettu beektaa. Kanaaf isinuma keessaa iyyuu namni aqilii qabu kan guyyaa inni mana yaalaa jiru sana nu wajjin dhaqee kan yaadda'e kan isa gargaare isinuma keessaa baay'eetu jira. Sun maaliifi amantii keessan keessaa dhufee kan nutti galuun waan isatti toleef osoo hin taane namummaan isaa waan miidhameetu itti dhaga'ame. Namummaan isaa waan miidhameetu itti dhaga'ameetu namni kun kana godhe jechuu barbaadeetani. Kanaaf isinuma keessaa namni akkasitti deeggaree bira dhaabatee wanta barbaachisu godhee jedhee baay'eetu jira. Ati akkas nama sanaatti yaadime akka nama sanaatti yaadi.
Yeroo inni fayyee waan barbaadde jechuu dandeessa, waan barbaadde qeequu dandeessa faallaa isaa jechuudha. Silazii hamma immoo yeroo inni fayyaa hin qabne kana keessatti waan akkasii kana keessaa ba'a. Dhugaa Rabbi. Wallaahi Rabbii sodaadha. Maali waaquma itti amantan sana emee safuu keessaniif eeggadha. Isin gadhee garuu abdii raggaasaarraa waa irristan waa dabaltanus miti. Namummaadhuma keessanii miizaanuma keessaniif isinuma intinumaaf yaaduma gaarii kana jijjiirradha jechuudha malee isa itti gammaddanis wanta sila isaa murtaa'e hin dhabu inni. Isin galee kanaaf dhugaa Rabbii kan baay'ee na ajaa'ibsiise namoonni tokko sammuu akkasii baatanii komentii hin taane kana yeroo barreessanu namoonni kaan immoo komentii dhiisanii yeroo qaama achitti argaman ijoollee kiristaanarraa pheenxeerraa yeroo achitti argaman maaltu isinitti dhaga'ama? Dhugaa Rabbii amma jechuudha hiriyaan kan koo tokko jechuudha kan kiristaanaa tokko islaamummaa keessaa bahee kiristaanummaa galee siyoonni miidhaa akkasii tokko dhaqe mana yaalaa dandaqa nan gaafadha maali? Namummaan hin jiru. Namummaa wanta jedhamu jira. Utuu namummaa iyyuu qofaa iyyuu hin taane sabummaa walitti jira. Kanaaf yaada akkasii qabaadhaa. Komentii baay'een argaa jiras jalatti